Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24. Oromiyaa 24 karaa miidiyaalee hawaasaatiin qophiilee gara odeeffannoo dhugaa fi haqa isin biraan ga'uuf qophii isaa xumuree isinitti bahee jira. YouTube Oromiyaa 24 subscribe godhuun hordofaa isaniin jecha gabaas Olmaa Murtii obbo Jawar Mohammed, Hamza Borena, Baqqalaa Garbaa fi namoota isaan waliin hidhamanii 14 isanii dhiyeessa. Namni isanii dhiyeessu immoo an Abbaasi. Obbo Jawar Mohammed fi namoonni isaan waliin hidhaman abbaan seeraa dhimma isaanii ilaalu dhaddachirraa akka ka'u gaafatan. Man murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa galmee qorannoo duraa obbo Jawar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamza Adaanaa yookaan Hamza Borena dabalatee namoota 14 irratti ragaalee sobaa abbaan alangaa mootummaa biltsiginnaa dhiyeesse dhageeffachuuf hardhatti beellam qabatee turullee sababa iyyata abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeessaniif jecha ragaalee osoo hin dhaga'iin kaaf ta'uu gabaafame. Abukaatoowwan hidhamtoota abbaan seeraa galmee obbo Jawar Mohammed ilaalu loogii irraa bilisaa miti jechuun iyyannoo isaanii galfatuu dhaga'ame. Abbaan seeraa galmee kan ilaalaa jiru nam Dassaalin Faantaa jedhamu yoo ta'u torbaan dabre yeroo Jawar Mohammed murtii dhiyaatanitti miirsi argadhee jedhuun kolfaa qoosaa itti kolfaa kan ture ta'uu gabaafame. Abukaatoowwan hidhamtootaa jidduu ogeessi seeraa obbo Kadir Bulloo abbaan seeraa obbo Dassaalin Faantaa jedhamu kun dhaddachirratti yeroo adda addaa mirga dubbachuu shakkamtootaa fi kan abukaatoowwan isaanii daangessaa turuu iyyata abukaatoowwan shakkamtoota mana murtichaaf dhiyeessan keessatti kan eeramta'uu BBC'f hime. Abbaan alangaa galmee qorannoo duraaban ragaaleen naafaa dhaga'aman wayita jedhetti shakkamtoonni fi abukaatoowwan isaanii gargalchi iyyata abbaa alangaa yeroo gahaa waliin kennamee fi yaada mormii akka dhiyeessan gaafatanii kan ayyamameef yoo ta'u abbaan seeraa kun ammoo kuffisuus dhaga'ame. Gamkaaniin ammoo abbaan alangaa namoonni 5 golga duubaa akka ragaa bahan wayita gaafatetti wanti kana ayyamuuf haal dureen guutamuun irra jiru kan seera irratti tumame guutamuu osoo hin mirkaneeffatiin hayyamuu qofa osoo hin taane shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii yaada mormii qaban akka hin dhageessifneef dhorkuus iyyata kan keessatti eeramee jira. Kan qofa osoo hin taane abbaan seeraa kun dhaddacha irratti yeroo garaagaraatti murtii kennuun dur dhaddacha adda kutee bahee qaama hin beekamne waliin mari'atee akka deebi'u eeruun kun bilisummaa abbaa seerichaa shakkii keessa kan galche ta'uu ibsame. Kun ammoo abbaan seeraa kun bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu shakkii keessa kan galchuudha jedhe obbo Kadir. Haalum kanaan abbaan seeraa fedhii isaatiin dhaddachi dhimmichi ilaaluu irraa akka of kaasu yoo hin taane ammoo dhimmichi abbaa seeraa biraatiin ilaalamee mani murtii abbaa seeraa kan dhaddachirraa akka kaasu murteen akka kennamu gaafatanii jiru. Abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawar Mohammed dabalatee namoota 14 qabatee jiru obbo Dassaalin gama isaatiin iyyatichi wantoota hin raawwatamnee fi raawwatamuu hin dandeenye qabatee jiru jechuun galmee kanarraa ka'uu hin qabu jechuun dubbate. Dhuma irrattis abbaan seeraa kun dhimmichi man murtichaaf dhiyaatee akka ilaalamu ajaji kenne. Haga galmichi qoratamee murteen itti kennamutti shakkamtoonni man hidhaa akka turanii fi yeroo gaafatamanitti poolisiin akka dhiyeessu ajaji. Sabab kanaaf jecha beellamni ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf har'a wiixata hagayya 10tti qabamee ture yeroo hin beekamne darbee jira. Gambiraatiin ammoo manni murtichaa gaafii mirga wabii Baqqalaa Garbaa dhiyeessee ture irratti murtee kennuuf har'atti beellamee kan ture yoo ta'u yakki obbo Baqqalaan ittiin shakkam kan lubbuun namaa ittiin darbe waan ta'eef mirgi wabii gaafatan kan hin fudhatamne ta'uu manni murtichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun gaafii mirga wabii obbo Hamza Boranaa fi namoonni galmee isaanii keessatti argaman biroo 8 dhiyeessanis hin fudhatamne. Hordoftoota keenya gabaasni Olmaa murtii guyyaa har'aa kan fakkaataa gabaas biraatiin waliin gaddeebinutti nagaa keessanuu turasaniin jedha.